Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa firaarri waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif baay'atu. Egaa torban darbee mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 7 deebinee wal argina inni gargar baanee turre. Keessattuu waa'ee mallattoo torbanii mallattoo sadaffaa irratti waliin mari'achaa turre torban darbee keessatti. Egaa har'a immoo mallattoo arfaffaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Mallattoo arfaffaa keessatti mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 7 keessumaa waa'ee bara dhumaa irratti wantoota bara dukkanaa keessatti ta'aa turan. Akkuma gooftaan keenya dubbate rakkina barasii booddee jedhee gooftaa Yesuus baricha keessa rakkinni akka jiru dubbatee ture Maatiyos boqonnaa 24 keessatti. Egaa har'as jaalala waaqayyoo ta'ee deebinee wal argineerra. Maqaa waaqayyoo galateeffamu. Irra deebi'een nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Nagaa firaarri waaqayyoo isiniif baay'atu. Egaa keessummoota yookaan hirmaattota sagantaa dhoksaa saaqame kan isin itti beektan yeroo mara qabadhee isiniif dhiyaadheera. Pastor Tamasgeen Bultii asinis akkasuma barsiisaa isheetu Taddasee akkuma torbee darbee waliin mari'achaa turre har'as qabadhee isiniif dhiyaadheeti kanan jiru. Isinis baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Maqaa waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Egaa mul'ata boqonnaa 6 keessumaa mallattoo torban waliin jalqabnee turre har'a mallattoo isa arfaffaarra geenyeeti kan nuyi jirru. Daawwattoonni keenyas bakka akka nuyi eegaa jiranitti kan isaan yaada nuuf ibsaa turani. Egaa meenan dubbisaa akkas jedha lafa dhaabne torban darbee yaadattu ta'ee waa'ee mallattoo isa sadaffaa bal'inaan waa'ee farda gurraachaa waliin ilaalaa turreerra. Farda gurraacha kana keessatti uumama lubbuu qaban arfan keessaa qamadii safartuu 2 fi daakuu akkasumallee daakuu qamadii daakuu garbuu yeroo sagalee waaqayyoo itti mi'aa'ee yeroo wangeelli nama harkaa funaaname akkasumallee yeroo namni akka kallattiidhaan waaqa ajinaasa'uu hin dandeenye karaa luboota yeroo sana ture yookaan immoo qeessota yeroo sana ture qofa akka wangeelli hiikamu isaanii leenjise karaa sana duwwaa akka inni taa'aa ture wajjin ilaalaa turre taa'us garuu waaqayyo ejersaa muka wayinii akka ittiin buune akka inni dhorke wajjin ilaalaa turre irra si yaadachiisuuf jedheeni mul'ata boqonnaa 6 nan dubbisa akkas jedha. Yeroo lichi mallattoo isa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu inni arfaffaanii kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Yommus ani achi ilaaleen farda baalqajjii tokko arge. Inni fardicharra taa'ee maqaan isaa du'a jedhama. Mootummaan warra du'anis isa duukaa adeeme lafa kana irratti harka 4 keessaa harka tokko billaadhaan, beelaan, dhahichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeefamanii fi aboon isaaniif hin kenname jedha. Kadhannaa nuu godhee barsiisa. Kadhanna. Guddaas galateeffannaa jaallatamaadhaaf qulqullaa manama abbaa keenyaa. Nagaa waan nu eegdeef umurii keenya irratti guyyaa haaraa waan nuuf dabalteef waan nu jiraachisteef waan ittiin jiraan hundumallee waan nuuf kenniteef maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Gooftaa kunoo sa'aatii kana immoo sagalee kee qorachuudhaaf fuuldura keetti dhiyaanneerra. Yommuu sagalee kee qorannu hubannaa gawaati nuuf kenne. Dubbiin kee hafuuraanis malee nu hubatamu. Hafuurri qulqulluun bakka kanatti argame akka nu gaggeessuuf jaalala kee haa ta'u. Wanti nu dubbannu, wanti nu mari'annu warreen biroofis barnoota akka ta'uufat nu gargaari. Muuxannoo jagnoonni amantii seenaa keessatti dabarsan irraa nus barannee bara dhumaa kanatti dhugaaf dhaabachuuf jabaannee hojjechuuf akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Hamma dhumaatti nu wajjiniin jiraadhu. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yaa ta'e barsiisa. Egaa akkuma amma kaasee ture mul'ata boqonnaa 6 sani ammallee dubbise mallattoo isa arfaffaati paaster. Mallattoo inni arfaffaa kana keessatti egaa Yohaannis Phaaximoo keessa taa'ee uumama lubbuu qaban arfan keessaa kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Yommus ani achi ilaaleen farda baalqajjii tokko arge. Farda daalacha jechuudha. Iddoo tokko tokkotti baalqajjii jedhu. Iddoo tokko tokkotti xiilloos kan jedhan jiru. Alma tokko kan ifu haa ta'u garuu Yohaannis farda baalqajjiin arge
mallattoo isaa arfaffaa kana keessatti tuni jedhu argina. Been nagaa torbee darbee akkuma waa'ee mallattoo sadaffaa irratti farda gurraacha haasofne fardi gurraachi ari'annaa yeroo sana ture rakkoon jajjabaan akka ture karaa waldaa amantoota keessuma ari'achaa warra turaniini wangeela sassaabanii warra gubaa turaniini Yesuus gooftaadha jettanii lallabina akkasumallee Yesuus fayyisaadha jedhanii yeroo namoonni kana dhorkaa turan lallaba kana yeroo kana keessatti sochii guddaa ture amma jabaachaa waan dhufe fakkaata mee farda gurraacharraa gara farda baalqajjii yookaan farda daalachatti kan inni dhufe mee isuma kanaan marii keenya jalqabna mallattoo isaa arfaffaa irratti jechuu kooti maa inni fardi baalqajjii yookaan daalacha jedhu kun maaliin yoo ibsine gaariidha. Baay'ee gaariidha. Egaa sagalee Waaqayyoo kuni mallattoonni sadaffaa gara mallattoo isaa arfaffaatti kan inni geessu. Mallattoonni sadaffaa akkuma ammaati jette Obbo Yohaannis fardi gurraachi suni wangeelli akka garaatti lallabamuu dhabuusaa dukkanni sagalee Waaqayyoo dukkanni dhugaa jiraachuusaa kun immoo beelatti akka geesse beela sagalee Waaqayyoo akka geesse argineerra gadi fageenyaani garuu achi booddee immoo farda daalachatu dhufe yookiin farda baalqajjii jedhamutu dhufe. Namoonni gaafachuu danda'u isa kamtu wayya gurraacha moo daalacha wayya jechuu danda'u. Itti caalaa deeme moo hin fooyyee jedhaniis gaafachuu danda'u. Yeroo laaltu gurraacha moo daalacha wayya isa jedhuufi tarii daalacha wayya jechuu danda'a namni. Gara adiitti siqaqa. Gara adiitti waan siqu. Garuu waansa beektoonni macaafaa yommuu hiikan maal jedhu daalacha ni jedhame kun yookiin afaan Oromoo kana irratti hiikame immoo baalqajjii kan jedhamee hiikame kuni afaan Giriikiin klooros jedhama. Kun jechuun maal jechuudha akka wanta yeeloosh daalachaa'ee akka wanta namni yeroo du'u maal ta'a? Namni yeroo du'u dhiigni qaama isaa keessa socho'uu dhiisa jechuudha. Ingogaa inkantara socho'uu dhiisa. Maal ta'a? Harki isaa kun utuma hin turin daalachaa'utti ka'a. Inni gara addaachuutti dhaqa. Eeyyee daalacha. Eeyyee. Sababi isaa dhiigi keessa hin deemu jechuudha. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa namoonni qabanii hakiimonni quba qabatanii taatanii ija isaanii ilaalu, arraba isaanii kana ilaalu, hidhii isaanii kana afaan isaanii kana keessa. Maal ilaaluufi yoo dhiigni sirriitti dhiiga ga'aa qabu ta'e qaamni isaanii keessi pink yookiin immoo gara diiminaatti mul'ata. Yoo hir'ina dhiigaa qabu ta'e garuu maal argama hin daalacha'a jechuudha qaamni isaanii garuutti daalacha'a. Iji isaanii keessi fa'a akka addaata. Hin addaata. Iji addaata jechuun du'e jechuudha. Hin addaata. Kana jechuun dhiigatu keessa deemaa jiru jechuudha. Mallattoo maaliiti? Mallattoo du'aati jechuudha. Wanta akka du'e kan agarsiisu yookiin immoo nama baay'ee dhukkufate. Nama beela yeroo dheeraa irraan kan ka'e yookiin dhukkuba yeroo dheeraa irraan kan ka'e yeroo dheeraatiif nyaata gahaan argatiin nama ture bakka bu'a jechuudha namni wanti sun daalachi inni jedhamu kun. Egaa kun maal agarsiisa? Sagaleen Waaqayyoo mallattoo sadaffaa keessatti yommuu hiikamu dhibamuu isaarraan kan ka'e yookiin immoo cunqurfamuu isaarraan kan ka'e akka hin lallabamne godhamuu isaarraan kan ka'e macaafa qulqulluu baatanii argamuun akka yakkaatti ilaalamuu isaarraan kan ka'e namoota xiqqoo qofatti harkatti galee nutu abuu qaba sagalee Waaqayyoo irratti sagalee Waaqayyoo abbaan barbaade hiikuu hin danda'u namaaf hin galu waan jedhamirraan kan ka'e maal ta'e sagalee Waaqayyoo hin dhibame jechuko akka saba bira hin geenye hin taasifame hin dhorkame kun immoo du'a hafuuraa fide jechuudha. Du'a hafuuraa wajjin kan wal qabatudha jechuudha egaa akkuma walii galaatti. Mee barsiisaa ta'u. Paastariin gaarii godhanii ibsaniiru. Iddoo kanatti baalqajjii jedhamee kan ibsame akkuma isaan jedhani afaan Ingiliffaatiin immoo peel jedha. Peel jechuun kun akkuma isaan jedhani jalqaba warri botaanistoota biqiltoota yeroo laalanii deemee umurii sammuu fixatu senescence jedhama. Senescence jechuun iddootti guddina dhaabu kana booda hin guddanne jechuudha. Jalqaba guddina dhaabu yommuu jalqabu bifa isaa jijjiirrachuu jalqaba.
yookiis hiddisaa miidhamee ta'uu danda'a yookiis immoo baalonni sunlight absorb godhanii soorata qopheessuu photosynthesis gaggeessuu yommuu dadhabanii jalqaba bifa yellowish bifa keelloo fakkaatu agarsiisu jalqaba. Lubbuun jiru garuu sun saayinii isa jalqabaati mallattoo isa jalqabaati du'aa jiraachuu isaanii kan agarsiisu. Ittaansee totally maal ta'u ni gogu amala daalachaa fudhatu. Du'uu isaanii kan agarsiisu jechuudha. So akkuma isaan jedhan iddoo kanarratti farda baalqajjii ka jedhame bara du'aati bakka. Namoonni sagalee waaqayyoo akka hin dhagaamne godhaniiru. Sagaleen waaqayyoo inni namootaa keessa hin jiru, sirna bulchiinsaa keessa hin jiru. Kun immoo maal fidee du'a hafuuraa fidee. Du'a hafuuraa fidee. Namoonni waaqayyoo waan hin beekneef illee maal godhan ofiima isaaniillee spiritual famine yookiis du'a hafuuraa keessa seenanii sana qufaatiin immoo nafne. Namoonni warra dubbii waaqayyoo keessa hin jirre warra kaanillee ajjeesan. Karaa lama spiritualis hafuuratti du'anii waan dubbii waaqayyoo immoo keessa isaanii hin jirreef bara sana qabatamaan illee namoota ajjeesuu jalqaban. Amma sagaleen waaqayyoo maal jedha hin ajjeesin jedha miti. Nyaata sana waan dhabaniif sagaleen waaqayyoo seeraan waan hin barsiifamneef mooraaliti safuun macaafa qulqulluu keessa jiru waan hin barsiifamneef du'a kabiraallee fide fiizikalillee walwal isaanii akka ajjeessan ispeeshaalii kiristaanota warra sagalee waaqayyoo fudhatanillee akka ajjeessan godhamani. Kanaaf fardichi isa gurraacharra kan hammaatudha. Ndaam konsikwensii isa gurraacha peelidha yookiin du'a ta'uu isaati. Kan agarsiisuuf jecha sana fayyadame farda baalqajjii ka jedhu. Yaa ta'e barsiisa. Egaa akkuma isin kaastanii keessuma dhimma mallattoo torban darbee wal qabsiifnee olaalle qamadiin qamadii daakuun garbuu akka inni mi'aaye kaasaa ture. Sana jechuun wangeelli namoonni carraa dubbii waaqayyoo carraa hafuuraan waan tokko fudhachuu dhabaniiru jechuudha. Sababni isaa qamadiin dubbii waaqaa waan bakka bu'uu fi akkasumallee daakuun garbuu sanuma waan bakka bu'uu fi argachuu hin dandeenye. Beela sagalee waaqaatti. Dheebuun dhufee beelli dhufee namoonni hundumtuu rakkina kanarraan kan ka'e egaa amma kiristaanonni keessumaa mallattoo inni shanaffaa kun inni arfaffaa kuni bara 538 bara 538 akkuma seenaa dacheetti beekamaadha. Wanti mallattoo arfaffaan kun jechuudha. Insaayikolopiidiyaa irrallee olaalle akkuma seenaa dacheetti daarkii jedheedha kan inni waamamu. Bara dukkanaati. Bara dukkanaa kana keessatti immoo yeroo mirgi namaa dhibba sardame kanaaf duuni yommuu labsame jechuudha. Duuni jira durayyuu baay'ee. Duuni jira garuu akka bakkee ba'ee seeraan hin labsamu. Ajjeesuu yoo jiraate labsiin hin jiru. So amma garuu dhibba iddoo waa duuni waan iddoo qabateef dubbii waaqayyo iddoo waan gadhiiseef bakka namni hundumtuu beela irraan kan ka'e rakkina gurguddaa irraan kan ka'e gara du'aatti waan dhufaniif meeqaasa kana keessa linnee kaafna guddaa galatoomaa jechuun jaalladha. Egaa Yohaannis akkuma baay'ee mallattoo tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kottu ni jedhuuti. Baay'isa jedhudha. Akkasiin torban darbe nu ibsitanii akka wanni sun iddoo gadhiisee inni tokko iddoo qabatutti kaasa. Egaa yommus ani achi ilaaleen farda baalqajjii tokko argee inni fardicharra taa'es maqaan isaa du'aadha. Mee waa'ee maqaatti adeemnu gaa. Maqaan farda kana du'a. Inni fardicharra taa'e kuni maqaan isaa du'a. Yeroo sana maaltu jirame wal qabsiisaati keessumaa egaa beennaa biyya Awurooppaa Faransaayiin qabatee wanta ture jechuudha jaarraa sana keessatti keessumaa bara biyya Awurooppaa keessatti bal'inaan wanti kun kan iddoo qabate biyya Eeshiyaa qabate jechuudha ispeeshaalii Awurooppaa Faransaay irratti bal'inaan kan inni iddoo fudhate. Egaa mee du'a yeroo sana ture kiristaanonni baay'een akka du'anitti kaa'u beektonnis even macaafni qulqulliinsa akkuma kanatti kaa'a. Mee isa kanarratti bal'inaan yaada nuuf kenna paaster. Egaa akkuma sila jennee inni fardi sadaffaan gurraacha haa ta'u iyyuu malee inni sarara taa'u du'an ture. Garaagarummaan isa kana. Inni sadaffaarra taa'u nama fakkaataa garuu maal qabatee jireedha safartuu yookiin miijantuu qabatee jira. Safaraa minaan kan jedhu. Safaraan nyaatu jechuudha. Akkuma irra deddeebinee dubbanne yeroo sana sagalee waaqayyoo haa haphatu iyyuu malee
maayini haa cunqurfamu iyyuu malee hamma sana garuu gara du'aatti hin dhufne. Sun garuu maal fidee du'a fidee jenneera. Yeroo hundaa kanarraa egaa barumsi guddaan nuyi barannu har'as wanti hojjetu kanarra keessa namni sagalee Waaqayyoo iddoo guddaa kenneefi guyyaa guyyaatti sagalee Waaqayyoo irraa hin nyaanne sagalee Waaqayyoo irraa hin dhunne dhumarratti akka du'u agarsiisa. Seexanni kaayyoon isaaf tooftaan isaanii guddaan hafuuraan nu ajjeesuu yommuu barbaadu sagalee Waaqayyoo irraa akka fagaannu barbaada. Bara keenya keessa gara caalu kan arginu namni sagalee Waaqayyoo qo'achuutu hin taane abalu maal jedhe lallabaa gaarii dhaggeeffachuu barbaada namni bara kana. Yookiin barsiisaa gaarii dhaggeeffachuu barbaada. Yookiin raajii abaluu akkas jedhe isa jedhu irratti xiyyeeffata malee sagalee Waaqayyootiif iddoo kenne sirriitti qo'atee sagalee Waaqayyoo sanaaf immoo garaa guutuutiin abboomamuuf namni iddoo kennaa jiru. Kun har'a barumsa guddaadha nuuf. Fardi inni sadaffaa sun fardi inni gurraachi sun inni irra taa'ee du'an turre. Garuu inni arfaffaa kuni fardichi du'atu irra taa'ee jira. Du'atu irra taa'ee jira. Maal jechuudha? Tokkoffaan hafuuraan du'a isa guddaa ta'uusaa sila barsiisaa isheetuun ibsaniiru. Du'a hafuuraa isa guddaa agarsiisa. Bara dukkanaa sana keessa bara jaarraa dukkanaa akkuma obbo Yohaannis sila ibsite bara jaarraa dukkanaa isa jedhamu. Bara waldaan akka siyaasaatti dhibbatti tajaajiluu jalqabdee aangoon guutummaadhumatti nurka jira sagalee Waaqayyoo karaa keenya darbaa fayyinni karaa waldaa malee hin jiru jettee waldaan yommuu lallabuutti kaateedha. Geggeessitoonni waldaa luboonni waldaa fayyinni nurka jira sababiin isaa furtuun Phexros nurka jira abbaa barbaanne samiitti galchina abbaa barbaannetti immoo murtoo dabarsina amma jedhaniiti. Kanarraan kan ka'e amma maal ta'utti ga'e waldaan amma isheen mallattoo fayyinaa yookiin kaardii fayyinaa gurgurtutti ga'e jechuudha. Yoo akka goote hin fayyita rakkoon hin jiru. Waldaatiif buusii akkasii yoo buufte lubootaaf kennaa akkasii yoo laatte maal ta'uu dandeessa hin fayyita rakkoon hin jiru. Waan fedhe yoo goote kana booddee sitti hin lakkaa'amu. Baay'ee nama ajaa'iba. Isa qofa oduu hin taane kanaan dura warra du'aniifu. Kanaan durumayyuu warra du'an firoottan keetiif yoo isaaniifis kennaa maqaa isaaniitiin laatte maal si goona achi keessaa baafti waldaan. Okay? Gara purgaatorii isa jedhamu yookiin iddoo turtii sana keessa waldaan baaftee gara jannataatti galchuu dandeessa. Kun jechuun du'a hafuuraa isa hamaa ture. Seexanni tooftaan itti fayyadame hamaa ture. So du'atirra taa'ee ture yommuu jennu tokkoffaan akkuma sila dubbatame jireenya hafuuraan du'anii. Warri kana morman warri dhugaaf dhaabatan immoo aarsaa guddaa kaffalanii mana isaaniitii baqatanii du'anii ajjeefamanii gubamanii bineensaaf kennamanii yeroo isaan dhiphatan waan tureefi dhugumayyuu bara du'aati jedhamee waamuu danda'a jechuuf. Fayyaadhaa Dooktar. Mee waa'ee du'aa kana mardattiin si deebisa barsiisa. Mee waa'ee namoota du'anii tokko akaasnu maaliif kitaabota tokko irraa fakkeenyaaf kitaaba baay'ee beekamaa addunyaa irratti baay'ee beekamaa wal'aansoo isa guddaa jedhu namoonni baay'ee bilbilanii nu gaafatu. Wal'aansoo isa guddaa jedhu kanarra bal'inaan kaa'ee jira. Akkasumas kitaabonni beektonni hedduun dhimma kanarratti qorannoo eeggeessanii seenaa sana qoratanii barreessan baay'ee jiru. Mee kanarratti egaa waa'ee du'aa kanarra turra. Mee maaltu ta'e jaarraa dukkanaa sana keessatti bara sana jechuudha. Keessumaa bara 538 amma 1717 jechuudha. Baay'ee gaariidha. Iddoon kun iddoo seenaa bal'aa qabudha. Yoo ilaalte barri mallattoo isa arfaffaa kun akkuma isin jettan bara 538 hanga 1517 ture jedhamee yaadama. Akka namoonni iskoolaaronni macaafa qulqulluu kaa'anitti jechuudha. Bara kana keessa immoo maal ta'e barri kun maaliin beekamaa addatti yoonaan jette bara olaantummaa waldaan siyaasa irrattis amantii irrattis fudhatte ture. Bara kana first face of waggaa 1260 macaafa qulqulluu keessa mul'atu Yohaannis boqonnaa 12 keessa jira akkasumas Daani'el boqonnaa 7 keessattis ni arganna maaltu ta'e bineensichi maal godhadha bara tokkoof bara walakkaadhaaf
bara lamaafis maal gochuun isaaf kennamedha. Warra qulqulloota irratti aangoo argachuun isaaf kenname. Kana jechuun bara tokkoof, bara lamaaf, bara walakkaadhaaf kan jedhu kun waggaa sadiif walakkaadha. Akka Hisqeel boqonnaa 4 lakkoofsa 6 immoo gara waggaatti yeroo jijjiiramtu waggaa 1260 agarsiisa jechuudha. Waggaa 1260 feesii isaa gara jalqabaa kana keessatti jechuun bara mallattoo arfaffaa kana keessatti maaltu ture? Ari'annaa hamaatu ture. Ajjeechaa hamaatu ture. Tokko simboolikaali mallattoodhumaan du'i hafuuraa jira. Sun immoo fiizikaalii irree warraa qulqulloota qabatamaan akka ajjeesan taasiseera barri sun jechuudha. Kan immoo ka godhe eenyudha? Waldaadha. Waldaan yeroo sana aangoo maalii qabdi? Aangoo amantis qabdi, aangoo siyaasaas qabdi. Kana lamaan fayyadamtee namoota akka macaafa qulqulluutti, akka barsiisa macaafa qulqulluutti jiraanna jedhan ari'ataa turan. Imaamu maal godhu turan? Bara kana keessa namoota du'an hin kaasna. Sirna waldaa yeroo sana ture keessatti, olaantummaa fudhate sana keessatti, bara dukkanaa sana keessatti akkaataan itti warra sirna waldaa isa dogoggoraa, barsiisa waldaa isa dogoggoraa morman adaban jira ture system. Maal jedhama? Inquisition jedhama. Inquisitioniin kuni afaan Oromooffatti word by word nulfaata. Garuu konseptiin isaa maal jedhama? Church oriented court system established by Catholic Church. Akka koortiiti waan isaa akka mana murtiiti. Koonsilii jechuudha. Murtii kennu, murtii dabarsu, eenyurratti dabarsu kan isaan heretics jedhanii waaman jiru. Heretics jechuun maal jechuudha? Akka definition katekizimii irratti illee barreeffamee jira kuni. Heretics jechuun maal jedhama? Treason against God, against Pope and against King jechuudha. Treason heretics jechuun ganumsa waaqa irratti, mootii irratti, phaaphaasii irratti. Namoonni barsiisa macaafa qulqulluu kana deeggaranii barsiisa isa sobaa kana morman level godhamu, moggaasatti kennama. Maqaatti maxxansu. Isaan kun maal jedhamu? Hereticsidha, warra gantootadha. Waaqayyoon warra ganan, warra mootii ganan, warra phaaphaasii ganan jedhaniitu moggaasatti kennu. Erga moggaasa akkasitti kennanii maal godhu? Gara firdii isaaniitti dhiyeessu. Inquisition isa jennu sana jechuudha. Sirna murtii kennu dura akka adabuuf isaaniif tolutti maqaa sana levelti godhutti maxxansu, ni moggeessu. Warri seeraa maal jedhamu? Seeraa maal jedhu isa kana? Defamation. Maqaa balleessan adabuuf tolaka. So sirni yeroo sana ture maqaa kana erga isaanii kenne ni isaan adabu yookiin maal godhu? Ni ajjeesu. Yookiin maal godhu? Ni gubu. Yookiis immoo ni gorra'u. Yookiis immoo qabeenya isaanii confiscate godhu. Ni saamu turan. Akkas gochaa namoota baay'ee ajjeesan bara sana jechuudha. Ofii spiritually du'aniiru, nyaata hafuuraa isa dhugaan qabanii, namoota dhugaa kanaaf dhaabatan immoo qabatamaa ajjeesaa turan. Nu mormitan, isin ganumsa raawwattan, waaqa irratti, mootii irratti, phaaphaasii irratti ganumsa raawwattan jechuudhaan warra akka barsiisa macaafa qulqulluu irratti deeman ajjeesan. Fakkeenyaaf Waldensians kan jedhaman jiru. Bara sana jaarraa 12ffaa keessa Peter Waldoo nama jedhamutu hundeesse jedhamee yaadama. Namoonni kun akka barsiisa macaafa qulqulluutti kan jiraachaa turanii fi macaafa qulqulluullee lafarra kan tursanidha. Jarri kun jechuudha. Akka hin faalamne godhanii, akka hin gubamne godhanii, kaan isaanii sammuu isaaniitti qabatanii, kaan isaanii immoo kitaabichuma dhoksanii macaaficha tursiisan. Ari'atamaa, ajjeefamaa jechuudha. Namoonni kun egaa adamfamaa turan. Sirna Inquisition jedhamu kanaan adamfamaa turan. Specifically namoota yoo kaaste kan akka John Wycliffe, Jerome, John Huss jedhaman yoo kaaste dhugaa kanaaf warra miidhamaa turanidha. Namoonni kun maal godhan? Ni gubamani baay'ee. John Huss fi Jerome abiddatti gubamaniitu gara galaana Rihinetti gadi daaraan isaanii nam'e. Hanga sanatti ajjeechaa guddaan isaan irra ga'e. Baay'ee kan si ajaa'ibu maal godhu turani? Warra waldansootaa kana hawaasa keessaa ari'anii erga bosona galanii baay'een isaanii achittillee dhaqanii isaan adamsu turan. Erga adamsanii maal godhuu? Dhaqanii mana isaanii gubu, kan argatan ajjeesu, kan jalaa ba'e jalaa hin baa ture. Garuu baay'ee kan si gammachiisu jarri warri waldansootaa kun amantii qabu ture, gammadoo turan ari'atamuu isaaniitti baay'ee isaanitti tola ture. Imaa'u erga warri sun dhufanii ari'anii ajjeesanii deebi'an warri baqatanii dhokatanii hafan maal godhu? Reeffaa firoottan isaanii yookiin abbaa isaanii ta'uu mala, haadha isaanii ta'uu mala, mucaa isaanii ta'uu mala yeroo awwaalanii jecha tokko faarfannaadhaan awwaalu. Jechi isaan baay'ee namatti tolu dubbatan tokko jira. Maal jedhu?
afaan Ingiliffaan the history of martyrdoms kan jedhamu tokko kanaan dura dubbisaa ture. Achirratti maal jedha baay'ee kasitti tolu jechuudha. Erga awwaalanii booda maal jedhuuni warra du'ee awwaalan sanaan goodbye until the dawn. Hanga bariitti nagaan ture. Hanga bari'utti yeroon bari'u akka jiru yeroon du'aa ka'u yeroo gooftaa Yesuusitti dhufuu jira waan ta'eef goodbye until the dawn. Erga dhanii kabiraammoo maal jedhu seeta. Let me die your days. Anillee du'a kee haadu. Du'icha na wajjin. Anillee du'a gammadoodha jechuudha. Hagga sanatti ajjeefamaa isaan garuu du'aaf deebii akkasii kennaa hamma bari'utti nagaan ture anis du'a kee haadu jecha gammachuun bara amantii isaaniif dhaabatan turan ajjechaan hangasiillee ture jechuudha. Sana ibsuu fi waa'een du'a kanaa kan ibsan jechuudha. Nama eebbisa. Egaa dhuguma akkuma isin kaastan gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubbateera. Rakkina barasii jedhee dubbateera Maatiyoos boqonnaa 24 irratti. Waa'ee rakkina barasii kun waa'ee daarkeejiiti yookaan bara dukkanaa amma mallattoo arfaffaa irratti kaasnudha. Baay'ee beekamaadha jechuudha. Raajeera gooftaa Yesuus akka rakkoon kun jiru jechuudha. Rakkina barasii booddee aduun ifa isheen dhowwatti urjiinis waaqarraan harcaati jedhee. Mallattoo gara shanaffaa kana boodaaf keessatti argina waa'ee aduu ifa dhowwachuuf urjii waaqarraa harca'uu fi jiinii dhiigatti gaddiramu inni kana kaasee ture inni mataan isaa jechuudha. Keessumaa amma akkuma barsiisaan kaase paaster waldeensonni yeroo sana namoota inni kaase kuni yeroo wangeelli akkan lallabamne akkan dubbatamne bakka yeroo funaanamee akka gubamuuf yeroo murtaa'e keessatti bosonatti galaniiti kan isaan kattaa dhagaa keessa ta'anii wangeela kana barreessaa turan. Maatiyoosiin qofaatti Luqaasiin qofaatti keessumaa gara kakuwaaraa kana jechuudha. Wangeela Yohaannisiinis qofaatti babarreessaniiti kan isaan kaa'aa turan. Ani waan dubbisu tokko kan yaadadhu nama guddaa bakka argetti dhiirris dhalaanis akka qabamanii ajjeefan yeroo murtaa'e keessatti mucaa tokko maqaasaa yoon dagadhe hin beeku pooliyoo jedhama maqaansaa. Mucaan kun nama waggaa 8ti. Okaa aamaniitti kennanii achi keessa macaafa Maatiyoosiin barreessanii maranii achi kee dhossanii horiin haqee gurguraa jechuudha. Haqee gurgureetu isaanii waan bitamu bitee fideetu magaalaadha. Horiinitu nyaattu waraqaa sanatti yommuu isheen baatu dinqiidha bakka wangeelli hin argame jechuun labsii jira waan ta'eef. Wangeelli caaffaan tokko waraqaan akkasii tokko argamte jechuun bakka nama ajjeesisa ture. Sababa kanaafi sirkatti argamuun akka boombii qabdee argamte. Bakka boombii desmoo. Na akka kanatti yommuu isaanii tini gochaa ture inni ookaadhaan yookaan marga aameeti achi keessatti kan godhee gara magaalaatti geessaa ture namootaan ga'aa turanii isarratti immoo baran deebi'anii micicha barbaaduu gaafa jalqabanii amma immoo gara qoraaniitti geddare haadhuma isaa wangeelli gara marga keessaa gara maaliirratti gara kichinii galte jechuudha. Namoonni qoraanitu hidhaadhaan caakkaadhaaf deemuutti gurguru achi keessaa ammoo itti fayyadamanii ammas wangeela arguu qabanii wangeelatti argame haay mandarrii yaa jechuudha iddoo hundumaatti. Akka kanatti wangeela barsiisaa turan. Amma waa'ee kiliif ka'uudhaaf ka'umsa sababa ta'eera. Waa'ee kiliif bara 1320 kan hin dhalate bara 1320 dhalate bara 1384 kan inni du'e. Haa ta'u malee wangeela kana barreesseera akkuma isin yaadattan jechuudha. Wangeela kana hiikaa ture afaan laatiin irraa gara. Kaayyoon tokko waldaan bara sana turte waldaan siyaasaaf amantii qabattee turte kuni kaayyoon ishee tokko wangeelli akka afaan adda addaatti ni qabne. Kaayyoon tokko. Ciruma wangeelli afaan adda addaatti hiikameennan balaa guddaa akka isaan irraan ga'u fudhatama isaanii akka gadi bu'u nama hundumtuu wangeela harkaan galuu fi baay'ee dhiibbaa irraan gahaa turaniiru. Haa ta'u garuu hin mijatuuf. Kanaaf yeroo kana wangeela hiikee ture. Mee waa'ee kilif irratti waan xinnoo haasofna. Achi immoo Joon Haas achumaan Joon Jaarom amma Luuteritti adeemne. Egaa isaan duukaa kan jiran nama baay'eedha. Maqaa isaanii yoo si kaasuu baanne mee warruma kana arfan tokko akka kaasnu malee isaan duukaa kan jiran baay'eedha. Maqaan isaanii jiru. Sirriidha baay'eedha. In fact warri kun warra adda duree waan turaniif malee namoota 1000 itti lakkaa'amanidha kan aarsaa guddaa kaffalan sagalee waaqayyoof jedhanii. Akkuma beektanii amma isin lamaanuu ibsaa akka turtanii bara dukkanaa sana keessaa qabxiinni guddaan seexan irratti xiyyeeffate sagalee waaqayyoo akka hin labsamnedha.
sagalee waaqayyoo hidhamee akka taa'udha. Baay'ee nama gaddisiisa. Hidhamee akka taa'udha. Harka namootaatti jechuudha. Akkuma jenne holqa keessa warri jiraataa turaniiru. Biyya gara Xaaliyaanii gara Faransaay catacombs iddoo jedhamu kana keessa dhokatanii warri jiraataa turaniiru. Kun waggaa 5 waggaa 10 waggaa baay'ee achi keessa jiraatu turan. Achi keessaa ba'anii yeroo deemanii akkuma amma ibsaa turte obbo Yohaannis tokkoffaa waallee bitachuuf magaalaa yoo dhaquuf ka'anii baay'ee eeggannaa guddaatiin dhaqu. Garuu yeroo dhaqan sagalee waaqayyoo wayyaa isaanii keessa hodhanii wayyaa isaanii gidduu kaa'anii dhaqu. Rigalee gidduu lamaanitti hodhaniitu baatanii dhaqu. Achi ga'anii suuta jedhanii nama ittashaa waan jiru. Suuta waan akkuma jennee sagalee waaqayyoo sana baatanii argamu jechuun wanta dhukaa baatanii akka argamutti farra mootummaa, farra biyyaa, farra guddinaa, farra amantii, farra waaqaa, farra mootii akka ta'anitti waan ilaalamuuf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kana murannoo isaaniitu nama ajaa'iba wanti guddaan. Murannoon isaanii maali? Yommuu boolla sana keessaa ba'anii ergaa wayii dhaqan sagalee waaqayyoo immoo dhossanii baatanii deebi'uuf hin deebineen isaanii hin beekamu. Kanaafuu nagaa dhaamanii deemu. Nagaa dhaammatanii deemu. Hamma sana dabarsanii of kennu. Baay'ee nama ajaa'iba. Wangeelli har'a namitti qoosu kuni gatii guddaatiin as ga'e. Dhiigatitti bu'e. Namni jireenya isaanii dabarsanii kennan. Eenyummaa isaanii dabarsanii kennan. Dhugaaf dhaabachuun salphaa fakkaata. Dhugaatiif dhaabachuu isaanii irraan kan ka'e namni meeqa gatii kaffalan. Yommuu ba'an sana yeroo tokko hin qabamu turan kan nama gaddisiisu hin qabamu turan. Yeroo qabamanii yommuu isaan qaban waa'ee isaanii nima qabatanii. Kana booda eessa jiru nu geessiidha amma dubbii. Eessa jiru eessaa dhuftee lafa dhufteetti nu geessi. Hin geessa morma isaanii citaman. Isinii galee gonkumaan geessa. Kana ture maaliif kakuu qabu. Gonkumaa waliin saaxilu kakuu qabu. Yaada akka kana daldalaaf jedhanii min jirri kun. Qarshii argachuuf fedhanii mini. Aangoo argachuuf fedhanii mini. Siyaasaaf jedhanii mini. Sagalee waaqayyoof jedhanii. Baay'ee nama ajaa'iba. Akkasitti wangeelli kun kan nu bira ga'e har'a. Dhugaa sa'uuf yoo ta'e. So sana booddee egaa akkuma ati jetti obbo Yohaannis sagalee waaqayyoo kuni akka hiikamu hin barbaanne. Gonkuma akka namni dubbisu hin barbaanne. Garuu John Wycliffe inni jedhamu kuni biyya Ingilizitti mana barumsaa University Oxford keessatti barata ture. Yommuu achitti baratu yommuu caalaatti sagalee waaqayyoo dhaga'u egaa iskoolariidha nama baay'ee barateedha. Yommuu baratu yommuu dubbisu inni waldaan barsiiftuu fi inni wangeelli jedhu waladda garaagara ta'e arge. Laatinii bara sana namni barate jechuun akkuma irraa Ingiliffi leellifamu bara sana laatiniitu leellifamu. Then beekaa macaafaa ta'uutiif immoo Giriikii fi afaan Ibrootaa beekuu qabda. Sana hundumaatti namni kun baay'ee nama barate ture. Yommuu laalu sagalee waaqayyoo yommuu laalu fayyinni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka dhufu fayyinni karaa kadhannaa warra du'anii yookiin immoo araarsaa warra du'anii yookiin araarsaa ergamootaa utuu hin taane yookiin karaa maqaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamiin utuu hin taane gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu qofaan tola namni jireenya bara baraa akka argatu yommuu bare amanuu dadhabe. So murteeffate jechuudha. Sagalee kana hiikuu jalqabe. Dhokatee hiikuu jalqabe. Dhumarratti gaafa ba'u dubbinsa gaafa beekamu kana hundumaa gubii dhiifamas waldaa gaafadhu ittiin jedhan. Maalin balleesse maalin godhe jedhe sagalee waaqayyoo kun nama bira ga'u qaba jedhama. Baay'ee isaa hin gubu turan garuu sagalee waaqayyoo hunda isaa gubanii fixuu hin dandeenye isa garuu dhumarratti hin ajjeesani. In du'e ni dhukkubaan du'e in fact dhukkufatee du'e dhumarratti dhukkufatee du'e garuu wanti inni hojjetee darbe garuu John Hasfaa biyya Prague jedhamu biyya Prague kumni biyya Czech Republic warra sana biyya guddoo sana keessaatti Prague iddoo jedhamu keessa ba'an dhufanii University Oxforditti baruu dhufani. Sababi isaan mootonni bara sana wal fuudhu turani wal keessa deemu turani. Sababa kanarraan kan keetu biyya Ingiliziin dhufanii
yuunivarsiitii sanaa baruu jalqaban. Yommuu yuunivarsiitii sanaa baranii edaa dubbiin jala waa'inni John Wycliffe akka inni macaafa qulqulluu hiike hin baratan hin dhaga'an. Isaanis dubbii kana dubbisutti ka'an. Deebi'anii biyya isaaniitti wangeela kana lallabuutti ka'an. Hin dhiiftu moo hin dhiiftan jedhamuutti ka'an isaanis jechuudha. Hin dhiifnu maaliif dhiifna jedha. Egaa dubbiin kun Wycliffe wanta inni jalqabe hammam akka farra waldaa akka isaan jedhan yaadanii waan itti ta'e argamee fi erga inni du'ee booddee inni maal jedhanii labsanii inni heretikidha yookiin immoo gantuu waldaati. Gantuu waaqaaf kan lubaa kan mootiiti jedhanii. Kanaafuu lafa inni du'e erga du'e waggaa 40 booddee 48tti maal godhani? Lafee isaa baasanii gubani. Gubanii daaraa isaa maal godhani? Bishaan sana irratti firfirsan. Kan namatti tolu garuu bishaanni sun inni fuudhee deeme sanyii wangeelaa ta'e biyya dhaqee akkatti raajiin tokko iyyuu maal jetti bishaan daaraani lafee Wycliffe inni bishaan irratti faca'e suni ergaanni wangeela hiikee addunyaa irratti facaase simboolii godha. Ibsa isa bakka bu'aa. Akkasitiin egaa wangeelli qabanii dhaabuu hin dandeenye garuu nama baay'eetitti dhume jechuuf. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Egaa akkuma paasteriin amma kaasanii barsiisa guddaa nama maalachiisa dhuguma. Hundumaarra kan na dinqiyaanaani isa isaan yeroo magaalaa deemuudhaaf tarii hin deemnu hin jiru. Sababni isaa baay'ee haala cimaa keessatti kan isaan sana godhaa jiranii nagaa dhaammataniiti kan deeman. Nagaatti jedhu maaliif gammachuudha sila waa dubbattee turte ati du'aati duuti anis akkan du'u. Hamma barii ganamaatti gooftaan Yesuus dhufutti barii ganamaa jechuun nagaatti waliin jedhu. Amma waa'ee namicha kana waa muraasa paasteriin kaasaniiru keessuma Wycliffe Oxford keessatti kan bare profeeseriidha. Even waa sadii is a professor inni profeeseriidha luba teoloojii nama barateedha. Achi keessatti lecture godha. Kan waldaa kaatolikii keessatti jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo sana sadarkaa gurguddaarra utoo jiraniiti namoonni murtii akkasii ofirratti fudhachuun hin ulfaatu. Keessumaa mee Wycliffe bara sinii kaaseera bara 1382 kan inni boqote du'e. Bara 84 du'e 1384 garuu macaafa kana hiikee kan inni fixe bara 1382dha. Publishing goone. Harkaani kan barraa'u wanna waliin kitaaba tokko dubbisaan ture torbeena harkaan barraa'a gana piriinteriin kan inni dhufu bara 1430 akka addunyaatti piriinteriin iyyuu jechuudha bara 1430 dhufu. Haa ta'u garuu bara piriinteriin hin jirre kana keessa wangeela jedhan tokko qubaan barreessuun amma ulfaata tokko hin maxxansine inni ofiisaatii hin du'e. Baay'ee kan nama dinquun maqaan isaa kan hin kaane John Parvey kan jedhamu nama sana kan maxxanse jechuudha. Leegaasii isaa kana fuudhee waan inni hojjete kana fuudhee al tokko waan hojjennu hiriyoonni keenya itti fufsiisu. Har'as jira. Haa ta'u garuu sana erga inni boqotee booddee namichi kun kana fuudheeti riskii sana fudhatee kan inni raawwate jechuudha. Haa ta'u akkuma paasteriin fakkaasanii waggaa 48 booddee immoo lafee isaa fuudhanii gubu. Tokko ana ulaakaatti kan inni sadarkaa guddaa irra jiru kun profeeseriidha, lekchereriidha, lubas bakka beekamoodha jechuudha. Akka isteetiittis akka mootummaattis akka amantaa mana kaatolikittis beekamaadha jechuudha. Waan akkasiirraa gadi bu'anii hammam ari'atamuudhaaf of kennuun hammam ulfaata. Mee kanarratti bara keenya wajjin wal qabsiise sa'aatiin keenya ga'aa jira jedhaa jira ogeessi teeknikaa Xila'uun Shawalama. Mee dhimma kanarratti bal'inaan waan tokko nuuf kaasiti daqiiqaa tokko akka lama isinii kenne gara dhumaatti dhufna. Baay'ee gaariidha. Waa'een namoota kana baay'ee nama ajaa'iba. Ejjennoo isaan dhugaarratti qaban, jaalalli isaan waaqayyoof qaban, jaalalli isaan dubbii waaqayyoof qaban baay'ee kan nama ajaa'ibu namoota har'a jirruuf illee fakkeenya kan ta'udha. Akkatuu jettee namni kun iddoo gaarii osoo jiru nagaan jiraachuu hin danda'a. Aangoo irratti aangoon dabalamee fi
ulfina guddaan qabeenya guddaan biyya lafaa keessatti beekamtee argatee nama jiraachuu danda'u ture. Garuu nama pirinsipaliiti, nama sonatti amanuudha, nama haqatti amanuudha, nama sagalee waaqayyoof olaantummaa kennuudha. By the way, bara dukkanaa sana keessa waldaan macaafa qulqulluu caalaa sovereignty qabdi, olaantummaa qabdi jedhamee yaadama. Namoonni waldaa gaggeessanis aangoo olaanaa qabu jedhamanii yaadamu. Isaan kun garuu biyya lafaa kana keessatti the only sovereign aangoo olaanaa kan qabu macaafa qulqulluu akka ta'e, waaqayyo akka ta'e jarri kun kan isaan amanan. Faallaa namoota sanaa jechuudha. Olaantummaa macaafa qulqulluu, olaantummaa waaqayyootti amana. Kanaaf isa kana compromise gochuun barbaanna. Aangoo isaatu kanarra xiqqaata isaaf. Maahuun isa boodallee namoonni turan maal godhaniiru waaqayyoon ganaa du'aa yommuu jedhani it is better to die than recanting. Gananii waaqayyoon gananii du'uurra du'uutu wayyaa ofii masaayyuu du'u fooyyee qaba. Gananii jiraachuurra du'uumatu fooyyee qaba. Isaanitti kan ulfaatu maal jechuudha? Du'uu osoo hin taane waaqayyoon ganuutu isaanitti ulfaata namoota kana. Kanaaf Wycliffe iddoo olaanaa osoo jiru, iddoo gaarii osoo jiru, jireenya gaarii jiraachuu osoo danda'u waaqayyoon ganuurra aarsaa jiru kaffaluu kan inni filateef jiru. Kun nuuf immoo barumsa guddaadha. Har'a by the way namoonni tokko aangoo xixiqqoof waaqayyoon yeroo dhiisnu jira. Faayidaa xixiqqoodhaaf bu'aa xixiqqoon dhabnu jennee gara duuba keenya yeroo deebinu jira. Sanbata waaqayyo cabsine yeroo hojjennu jira. Waldaa dhufuuf yeroo compromise goon busy taane jennu jira. Wantoonni jiru. Bara nagaa keessa jechuudha. Optionii bal'aa osoo qabnu, filannoo hojjennee jiraachuu bal'aa osoo qabnu jechuudha. Isaan kun garuu lubbuu isaanii iyyuu qabsiisanii. Lubbuu isaanii iyyuu mararsiifannidha. Macaafni qulqulluun isaan kana jechuudha. Haga sanatti hojjetanii. Kun fakkeenyummaa guddaadha nuufillee namoota akkas godhaniif. Waaqayyo immoo jireenya lafarratti jiraannuuf fedha isaa yoo ta'e waan gaarii nuu kennuu hin danda'a. Yoo ta'u baates yoo duune warri abidda keessatti du'an maal jedhani waaqayyo nu oolchaa yoo nu oolchuu baates akkuma kana turanii fakkeenya gaariidha jechuudha. Yaa ta'e mee Dr. Gara keessanitti deebi'a. Mee isuma jalqabaa Wycliffe maal mormeme wanti nuun caccaqasaati gara dhumaatti dhufna torbeetti deebinani. Dole egaa Wycliffe's warri kaanis kan isaan morman inni guddaan tokkoffaan fayyinni karaa Kiristoos Yesuus malee karaa waldaa miti yookiin namoota harkan jiru. Namoonni wanta bitan wanta gurguramini fayyinni karaa Kiristoos kennama tola waaqayyo nuuf kennedha inni guddaan. Ni lammata. Sababni isaa kaatolikiin immoo yeroo sanatti waldaa bara sana jechuukooti kan isheen gochaa jirtu kaardii fayyinaati kan isheen gurgurtu. Eeyyee argitanii ammayyuu waldoonni tokko attamitti amanu fayyinni waldaa alan jiru jedhanii amanu. Fayyinni waldaa alan jiru. Aangoo waldaa. Eeyyee aangoo waldaa. Maal jechuun yoo miseensa waldaa keenyaan taatu taate hin fayyitu kan jedhu. Kanaafuu itti fufeemu maaltu jiru? Okay, waldaa keessa erga ta'e fayyinni warqa hirammoo furtuuni kan murteessu geggeessitoota amantiitu murteessaadha. Lubootatu murteessaadha. So kanaaf har'allee amma yoo lafa kana irratti ilaaltanii si hidheera jedhameenna amantaa tokko keessatti socho'uu hin dandeessu. Raajonni tokko akkas jedhu. Raajonni luboonni tokko yoo akkas jedhu. Si hidheera jennaan hin sochootu achuma dhaabattee na hiikaa jetta. Na hiikaa abbaa koo jetta. Malee si hidheera jennaan. Kun maalirraa dhufe akkasii jechuudha. Maalirratti hundaa'aniitu tokkoffaan Maatiyos boqonnaa 16 keessatti furtuu eeyutti kenne gooftaan Yesuus jedhamee Phexrositti kenname. Kanaaf Phexros immoo geggeessitoota eeyyenuuf dabarseera. Nurkaa'eera furtuun jireenya. Furtuun mana mootummaa Waaqayyoo nurkaa'eeraadha. Kuni soba. Kuni dhugaa miti. Isin harkan jiru. Isiniyyuu gaaffii keessa jireenyumti keessan. Sagalee Waaqayyoo kana fudhataa jirtan akka inni jirutti. Faayidaa dhuunfaa keessaniif, aangoo mataa keessaniif sagalee Waaqayyoo kana micciiraa jirtu. Kanaaf fudhataman qabu. Jedhee morma ture. Jedhanii morma turan. Wycliffe duwwaatu hin taane warri isa booddee kan baay'een isaanii eeyyee fakkeenya kaafne malee. Kana miti fayyinni kan argamu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaani. Sagalee kanaaf kan argannu sagalee Waaqayyoo kana dubbisuudhaani.
akka sagalee waaqayyoo kan jiraachuudhaan malee argitanii waldaan bara sana keessa maal qabdi waldaan tokko har'as qabdi tradition waan jedhamu yookiin immoo barsiisa namoonni kanaan dura katabaa kaa'aa turan sana keessumaa warri geggeessaa ta'an warri philosophers geggeessaa warri beektota amantii ta'anii barreessaa kan isaan turan ture. Isaan hunduma garuu isaan immoo bifa kamiin barsiisi isaanii warra sana wajjin bifa isa wal galu walitti qabaniitu kunis akkuma wangeelaati jechuutti kan kunis akkuma wal qixxeedha. Har'ayyuu barsiifni waldaa yookiin traditionii waldaa wangeelaa wajjin wal qixa yookiin yoo barbaachisaa ta'e siin caala malee sanaa gadi mini amma jiran garuu eegalfamummaa jedhanii sagalee waaqayyoo qofa. Keessumaa bara Luuterfaatti sin dhufna fuulduratti Luuterfaa maal jedhan fayyinni Kiristoosiin qofaan. Okay? Solas Scriptura. Macaafni qulqulluu qofa. Fayyinni Kiristoos qofa. Saganni waaqayyoof qofa. Kan jedhamu kana hundasaa fidanii dhufan jechuudha. Mormii guddaati irratti ka'e kanarratti jechuudha. Egaa utuun hin xumurini wanti jechuu barbaadu mallattoonni ja'affaan sun inni arfaffaa sana keessatti garri dhumisaa maalidha? Inni irra taa'ee ture sun egaa lafa kanarratti harka afur keessaa harka tokko billaadhaan beelaan dhayichaan bineensa caakkaatiin akka ajjeefamaniif aboon isaaniif hin kenname jedha. Yaadagaa harka afur keessaa harka tokko. Guutummaa biyya lafaa miti. Guutummaa waan hundumaa seexanni hin ta'an still waaqayyo akka to'ataa jiru agarsiisa. Waaqayyo ammayyuu akka to'ataa jiru. Garuu waaqayyo ammayyuu saba isaa irratti murtoo ni dabarsaa jiruudha. Maaliif kan warra Ormootaa sichi dhufa. Saba isaa irratti maqaa isaatiin kan of waaman irratti murtoo darbaa jiru. Akkuma kakuu moofaa keessatti waaqayyo saba isaa yommuu adabu saba kakuu isaati yommuu adabu beelaan adaba, billaadhaan adaba, dhayichaan adaba. Akkasittiin isaan adabaa ture garuu baay'een isaanii hin deebine fakkeenya fudhanne beela guddaatu ta'ee ture. The Great Famine inni jedhamu Awurooppaa keessatti bara 1315 amma bara 1320tti beela gonkumaa yaadamee hin beeknetu ta'ee ture. Black Death kan jedhamu dhukkuba hama. Dhukkuba taasibuu akka jedhamu jechuudha dhukkuba daddarbaa hama bara 1340 amma 1440 kan jedhamu dhukkuba baay'ee ka'e. Bubonic Plague kan jedhamu nan irratti wanta nama yaa'e dhiitoo ta'ee kan namarratti yaa'u dhibee jaldeessaa ta'an baay'ee daddarba jechuudha. Awurooppaa keessa uummata bara sana keessa jiraataa ture keessa harka 3 keessa harka 1 fixe. Baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyo isaan adabaa ture. Baay'een isaanii garuu hin deebine kan si gaddisiisu. Qalbii jiraachuu danda'a. Hayyaata Dookter amma ilaa kanumaan gara cuunfuutti finna yaaduma isin keessan kana akka hubannaaf ta'uuf yaada isaa cuunfa keessumaa bara dukkanaa kana keessatti gaari'annaa du'a kan inni jedhame fardi daalachi kuni akka namoonni dhiibbaan gurguddaan akka isaan irra ga'ee wangeelaaf jecha aarsaa gurguddaa akka kaffalanii sadarkaa gurguddaa irratti mormii akka isaan kaasaa turanii ituma sadarkaa gurguddaa irra jiranii namoonni baay'ee waldeensota Waayikiliif, Joon Jaaroom, Luuter amma Luuteritti jechuudha. Waldaa kana keessatti kan baay'ee qooda fudhatee waldaa tiyaatiraa kana keessatti jechuudha. Mallattoo isaa arfaffaa kana keessatti maal mormee isa jedhuudhaaf maa inni mormiin isaanii dhuguma mormituudha isaanii. Mormituu miti isaan. Maa inni garuu wangeela kanatu micciirama. Sababa wangeelli funaanamee gubachaa tureera jennee torbe. Amma immoo wangeeluma haadhumaanuu jechuudha. Kan mataa isaanii duudhaa mataa isaaniiti barmaatilee barsiisa namaa wangeela ol waan godhanii fi indide. Tokkoffaa kaardii faayinaansa gurguran dhaabaa jedhee. Lammaffaa daa'imni waatu waan beekin cuubuun sirrii miti jedhee. Indaam maqaa sana moggaasanii turan namni edda amane nama beekaa ta'e booddee cuubamuu qaba jedhee kana kaasanii ta'u malee kan biraanis wantoota mormamuu qaban baay'ee isaa mormaniitu aangoon waldaa kiristiyaanaa isteetii ofii maanni poolotikaaf amantiin gargara ba'u jedhanii waldaan kiristiyaanaa fi amantiin gargara ba'u mootummaadhaaf amantiin gargara godhu. Bilisummaan amantii akka jirutti dhaabbatu jedhame jechuudha. Akkuma amma
Al tokko mul'ata yeroo baay'ee. So har'allee mul'ata waldaa tokko keessatti mana amantii tokko keessatti warra du'aniif kadhachuu, fitaatii baasuu, akkasuma arbaa 80 40 jedhanii kadhachuu fi yoonni hin cuubamin du'e illee cuubamuu fi ammallee jira paaster. Kana qofa miti namni yaadannoo kiristoosiif kan ta'u qiddus qurbaanii isa jennu yookaan immoo kennaa qulqulluu isa jennu gaafa namni du'e sana deddeebi'anii fudhachuu fi ittiin namicha sana kadhachuudhaa fi har'a nama sadii wal'aansii sadii fudhannaa jechuudha. Qiddus qurbaanii. Amma kanaatti fayyina gara kanatti akka itti fidu jechuudha. Akka baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha. Gadi dhiisne ammallee kana qabataniiti kan jirani. Egaa kana maqaa amantii namaan dhoofnu haa ta'u garuu namoonni of ilaaluu qabu. Wangeela kanarraa maal jedhanii waa'ee kiliffaa akkuma amma isaan kaasanii soolaa iskiripchuulaa kan caafameef caaffata qofa. Lammaffaan dhaadannoon isaa inni lammaffaan soolaa fees yookaan immoo amantiidhaan qofa kan jedhu qabatanii kan isaan turan. Haa ta'u malee fudhachuu hin dandeenye dhahichaanis waaqayyommoo adabeera. Qalbii jirachuu hin dandeenye egaa torbee mata duree kanas hin deebinee hin seenna. Mallattoo 5ffaa irratti mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti deebinee wal argina. Daawwattoonni keenyas egaa gaaffii yoo qabaatan yaadas yoo qabaatanii isiniifis anaafis kanarratti ifi akka ta'u yoo barbaadanii bilbilli keenya achirra waan jiruuf hin gaafatu jedheen egaa sa'aatiidhaan deemna waan ta'eef sa'aatiitu nu hoggana asumaan nagaa dhaammachuudhaaf deemna torbee deemnee wal argina walii galla. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaa kanarraa dhoksaa guddaa akkasiin bartan amantaa qabna. Egaa waaqayyo baroota keessatti hojii hojjetaa turedha. Waggaa 1260 Daani'eelirraa jechaan Daani'eel boqonnaa 7 lakkoo 25 irratti kan dubbatame. Waggaa 3 walakkaadhaaf jedhee akka inni dubbate. Bara 1 bara 2 bara 2 walakkaa. Akkasuma mul'ata boqonnaa 12 irratti ji'a 42 jedhee dubbatame. Mul'ata boqonnaa 13 irratti guyyoota 1260 jedhee dubbate. Egaa ulattii kana gidduutti lubbuun 1,054,000 ol dhumaniiru yeroo sana. 1,054,000 ol kiristiyaanonni. Haa ta'u malee namoonni akka waa'ee kiliif morning star reformation warra jedhaman yookaan immoo bakkalcha barii warra haaromsa fidi jedhamanii kan waamamanii sadarkaa guddaarraa bu'aniitu waaqayyoof garba ta'anii hin tajaajilan lubbuu isaanii hin mararfanne. Waa'ee waldiisotaa kaafneerra waa'ee namoota baay'ee kaasneerra. Wangeelli egaa akka kanatti nu ga'e. Wangeelli har'a qoosaa fakkaatu. Wangeelli har'a namoota baay'ee harkatti biizineesii yookaan immoo hojii daldalaa meeshaa daldalaa ta'e waaqayyo baay'ee nutti araaramu. Baay'ee nama saalfachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiiga namoota baay'eetti dhangala'e. Haa ta'u gaa. Mee torbee immoo mallattoo 5ffaa yookaan mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 walitti deebina. Maal jedha mallattoo 5ffaan? Maaltu jira? Keessumaa bara Luuteer maaltu ta'e? Bara kana keessatti Luuteriin namoonni hundumtuu beeku waan ta'eef waa'ee sana irratti bal'inaan waan haasofnuuf egaa isinis sa'aatii kana nu eeggadhaa isiniin jenna. Nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Asumaan nagaa isiniin dhaammanna. Amma torbeetti nagaatti. Farda di maya pate, ufenu
baaste dhugoota jijjiirteetti kan immoo biddaa buuse yeroo dhiyoota ammatti ija godhatee firaa sanyii isheen facaafatte dhiiga lolaasuu isheetiif dhiigaanii affeeramti darbee bishaan taa'eera yendoo dheekkamsaa roobuuf dibaabee fayyinaatti kanneesse du'aa oola. Qulqullaan ulfina saada beera bilbaanni kabajame akkatti boqotamuuf ilmaa cubbuutu labse dhugaa toraa gadhiiseef kan ijaan baafatamu yerootti hin jaalageesse bituun daachee googaadha mormii maalee fuudhachuuf mindaasheef kan faalamu duleena dabaasheti dha'ichoonni torbanis dhiyootti gadhiifamu dhugaa bishaan obaaste dhugoota jijjiirteetti kan immoo biddaa buuste yeroo dhiyoota ammatti ija godhatee firaa sanyii isheen facaafatte dhiiga lolaasuu isheetiif dhiigaanii affeeramti darbee bishaan taa'eera yendoo dheekkamsaa roobuuf dibaabee fayyinaatti kanneesse du'aa oola. Kan immoo biddaa buuse yeroo dhiyoota ammatti ija godhatee firaa sanyii isheen facaafatte dhiiga lolaasuu isheetiif dhiigaanii affeeramti darbee bishaan taa'eera yendoo dheekkamsaa roobuuf dibaabee fayyinaatti kanneesse du'aa oola. isaa ulfachuuf baabiloon guddittii
sasatumura ufama bidda kesa ulfamu dandane mitunda chebogada ormi male furatu minda shefam faramu ulena dabasheti ai toni torpani stioti kadifamu nuga shano wase tajitirteti kani mogdabuse eroli otamati icha godate fira